Shaampiyoon atileetiksii addunyaa 19ffaa Hangarii Budaapestitti gaggeeffamaa ture irratti hirmaachaa kan turan atileetonni Itoophiyaa fi miseensonni jilichaa har'a Finfinnee galaniiru. Simannaa ho'aanis garee kanaaf taasisamee jira. Shaampiyoona kana irratti Itoophiyaadhaaf madaaliyaa warqee 2 kan argamsiisan atileet Amaanii Bariisoo fi Gudaaf Saggaa'ee haalli qilleensaa Budaapest ture ulfaataa ture jechuudhaan sagalee Ameerikaaf himaniiru. Atileetiin maraatoonii fiiguudhaan injifattee madaaliyaa warqee argamsiiste Amaanii Bariisoo simannaa taasifameefitti gammaduu ishee ibsiteetti. Simanni nu simatan baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee itti gammanneerra itti boonneerra. Kun immoo akka yeroo biroos wanta guddaa tokkoof xaarree hojjennu nu godha. Baay'ee gammannee jirra. Warra nu simatanis warra yeroo nu fi nu dhiphatanii nu tsalla'aa turanis baay'ee isin galateeffannaa baga gammaddaniin jedha. Qilleensi achi ulfaataa ture. Baay'ee sodaannee turre yoo asitti dammoo ganna ture rooba keessa hojjattee keessa dhattee fiiguun walsi jala dhaya qilleensichi haa ta'u malee nuti asitti qophoofne irraa garuu icha sodaannee turre innaa waan nu gargaaree dammoo ichise gaarii nu ta'ee fiinnee warqeef birree arganneerra kun ammoo nama gammachiisa baga gammaddan uummanni keenya jedha. Atileet Gudaaf Saggaa'ee fiigicha fageenya meetira 10,000tiin warqee Itoophiyaadhaaf argamsiiste 5,000 irrattis hirmaattee sababa miidhama miila ishee irra qaqqabee fi haalli qilleensaa ho'aa ta'uu isaatiin milkaa'inaaf ishee himtee jirti. ያው ውጤቱ ያን ያህል እንትን አይደለም ቆንጆ ውጤት ነው በነበረው ሙቀት ምክንያት በጣም ቆንጆ ውጤት ነው ያመጣ ነው። qabxiin argame baay'ee gaariidha. Qilleensi bakkichaa ulfaataadha. Ho'isaas garmaleedha. Haa ta'u malee qabxiin amma argame kan baay'ee nama gaddisiisu miti. Gaarii jechuun ni danda'ama. Wanti xiqqoo garanaa hanqatu biyyattii warqee hedduu barteetti. Ta'us garuu qabxii argametti gammadaa fuulduratti jabeeffachuun barbaachisaadha. Hojii garee irrattis hanqinni tureera. Inni kunis fooyya'uu qaba. Yeroo taanutti shaakala yeroo hojjennu bakka garaagaraatti hojjechuu akka qabnullee dorgommii kanarraa baradheera. Kun yoo sirraa'e qabxii gaarii galmeessuu ni danda'ama. Atileet Amaanii Bariisoo gamasheetiin dorgommiin atileetiksii hojii garee barbaadaa jechuudhaan ibsitee fuulduratti xiyyeeffannoo itti kennamee yoo hojjetame bu'aa kanaa olii argamsiisuun ni danda'ama jechuun hubachiisteetti. Har'a sirni simannaa atileetota kanneenii sababa roobaatiin sa'aatii muraasaaf danqamus boodarra hawaasni daandii magaalaa Finfinnee qabdu gurguddaa irratti bahuudhaan gammachuu qabuu fi kabaja atileetota kanaaf qabu ibsuudhaan simannaa taasiseeraafi. namoonni simannaadhaaf baanis gammachuu isaanii ibsachaa turaniiru. በጣም ደስ የሚል ነው። baay'ee kan nama gammachiisudha. Akka arginetti shamarranis ragaan warreen dhiiraa haala qilleensaa ulfaataa ta'e sana dandamachuun qabxiin isaan argamsiisan nama gammachiisa. Ni galateeffannaanis. Fuulduratti yeroo dorgommiin addunyaa gaggeessamu atileetotni haala qilleensaa bakka itti dorgommichi gaggeeffamu giddu galeessa taasifatanii akka qophii taasisan irratti hojjetamuu qaba. Itoophiyaan shaampiyoona atileetiksii addunyaa 19ffaa Hangarii Budaapestitti taasifame irratti warqee 2, meetii 4 fi naas 3 argachuudhaan waliigalaan madaaliyaa 9 argachuun addunyaarraa sadarkaa 6ffaadhaan xumurtee jirti. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.